Sa'abaa waboo haala wallaggabaa ilaalchisee kenname. Yeroo ammaa kana haala wallaggabaan wal qabatee dubbiin miidiyaan afarfamaa jiru dhugaa qabatamaa lafa jirurraan kan maqee akkasumas bocnii fi qabiyyeensaa gara dabarfamee kan dhiyaataa jiru ta'uun dhimmicha xiyyeeffannoon akka duukaa buunu nu taasisee jira. Sabaa himaaleenis duula holola qindaa'aa birkiin waldaa biyyaalessa Amaaraa National Association of Amara biyya alaa babal'ifannaa lafaa milkeeffachuu fi hojjetaa jiraniin yogguu afan faajjiin balbalumsan arguutti jirra. Taateewwan armaan dura Walloo Matakkal Horroo Guduruu fi Wallagga Lixaatti uumamanii turan waliin walqabates ololli fakkaataan tamsa'aa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Haala Wallaggabaatti baatii kana keessa uumamee fi taateen kun itti dhalatuuf shira hojjetamaa turan ifa taasisuu feena. Jalqabatti haalli Wallaggabaa keessa jiru haalota yeroo darbee keessaa Horroo Guduruu fi Wallagga Lixaatti uumamanii turan adda adda ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Godinoota kanneenitti tarkaanfii sukkanneessaan qindoomina milishoota mootummaa fi humna addaa Oromiyaatiin dhalattoota Amaaraa irratti fudhatame waraana bilisummaa Oromoo ittiin yakkuuf ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhimma lola Tigraay irratti waan muddamanii fi duulaa fi tarkaanfii bifa jijjiirratee fudhatama duraa dhabaa turuunsaa kan yaadatamudha. Cinatti tarkaanfileen kunis yoo fudhataman eenyu akka itti gaafatamu akeekaa turre ergasii asitti akkuma duraan baratame bakkeewwan to'annoo waboo jala jiranitti Amaarotni rakkoo tokko malee nagayumaan jiruu ofii gaggeeffachuutti jiru. Kanaafis akkuma dursinee himaa turre sanaa boodas irra deddeebiin yaadachiisuu itti fufuudhaan aantummaa haqaa fi qabnu mirkaneessuu fi dhaabbilee walabaa dhimmoota kana laalchisee qorannoo akka taasisan ni barbaanna. Dhugaa qabaachuu keenyas ofitti amanna. Haala Wallaggabaa ilaalchisuun milishoonni Amaaraa haalaan leenji'anii baay'inaan toora sana waggaa darbeerraa eegalee seenutti jiraachuu isaanii quba qabaataa turre. Humnoonni kunneen addatti kutaa Bahaa Wallaggaa kan magaalaa Naqqamtee fi Laga Abbayyaa mootummaa naannoo Amaaraa kan daangeessu jidduutti socho'utti jiran. Eebila 15 hidhattoonni Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo mandara 10 yookiis lalistuu Angar jedhamu keessatti ari'anii baasuun midhaan isaaniis ibiddaan barbadeessan. Bal'inni lafa qonnaan bulaa Oromoo fi namoota ibiddaan gubatan ilaalchisee ragaan saatalaayitii irraa argame hektaara 3,000 ol ta'uu mul'isa. Baatima kana keessa qindoomina wal fakkaataan toora kaaba Bahaa Wallaggaa magaalota Gamsaa fi Kiiramuu jedhamanitti hidhattoota Amaaraa waraana saaqanii jiru. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii godina Wallagga Bahaa fi biiroon dhimmoota kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa haalichi rifachiisaa ta'uusaa ibsa wal fakkaataa fuula feesbuukii isaaniin baasanii gochoota milishootaa kanneen kan balaaleffatan ta'uu ibsanii jiru. Akka ibsoota kanaatti milishoonni kunneen lammiilee nagaa dhalattoota ilmaan Oromoo 13 kan ajjeesan ta'uu fi ijaarsa 65 manneen 47 dabalatee gubanii jiru. Ibsi kennames milishoonni kunneen humna finxaaleeyyii hawaasa Amaaraa kenneen yeroo beelli sirna dargii keessa mudatee ture bara Wallaggaa qubatan gidduutti jeequmsa uumuun nagaa booreessuu fi kan socho'an ta'uu hime. Milishoonni kunneen yuunifoormii halluu adiitti kalau kan uffatanii fi alaabaa seeraan ala mallattoo leencaa qabu qabaachuun hawaasota Oromoo fi Amaara naannawaa sana jiran gidduutti walitti bu'iinsa qabsiisuuf shira dalagaa akka turan ibsoota laataman keessatti eeramee jira. Waraqaaleen Oromoo dachee abbootii keenyaa Amaara gadhiisaa ba'aa jedhan magaalaa Guttin keessatti kan maxxanfamaa turan ta'uunis eerameetii jira. Maddeen keenya akka ibsanitti milishaan jara gariin yuunifoormii malee kan immoo loltoota uffata sirna humna addaa Amaaraa dimimmisaa ta'e uffatanii socho'u. Bulchiinsi godina Wallagga Bahaa sochii jara kanaa balaaleffatee yoo ta'ullee qondaalonni dhimmoota nageenyaa Oromiyaa gocha jaraa dhaabsisuu fi carraaqqii taasise hin jiru. Kunis sababa milishoonni Amaaraa kunneen waboo waliin illee wal dura dhaabbatu jedhu. Humnoonni nageenyaas tarkaanfii fudhachuu kan eegalan erga milishoonni Amaaraa miseensota humna addaa Oromiyaa 4 ajjeesaniin booda. Hawaasa Amaaraa danuu mandara 10 dabalatee hamma kaaba Kiiramuu jiran buqqisanii milishoonni kunneen sochii isaanii daandii guddichaa irratti taasisan irraa ari'atamuun hamma jalqaba baatii kanaatti riphanii turan. Jiraataan Kiiramuu tokko odeessa BBC'f kenneen buqqaatonni dhiira dubartootaa fi ijoolleen isaanii mootummaa naannoo Amaaraa keessa tursiisuun ofii isaanii meeshaalee waraanaa hidhachuun Kiiramuu, Agamsaa fi Harootti deebi'an. Akka humnoonni keenya himanitti hidhattoonni Amaaraa isaan dhiirota ta'an bifa uummataan uffachuudhaan Laga Abbayyaa qaxxaamuruun gaafa hagayya 13 Kiiramuu, Siree, Doorroo, Agamsaa fi Amuruu seenanii. Kunis humni addaa Oromiyaa naannoo sana gadhiisanii akkuma deemaniin guyyaa tokko erga bulaniin booddeedha. Hidhattoonni Amaaraa kunis guyyuma eerame kan Kiiramuu kan seenan ta'uun
namni ijaan arge tokko BBC fillee dhugoomsee jira. Erga guyyaa sanaatii asitti sochii ho'aa naannoo sanatti taasisaa jiru namoota manneen isaaniirraa baasanii ari'atu akkasumas manneen gubuu fakkeenyaa fi lalistuu Soomboo Kiiramuu cina keessatti manneen namootaa 18 maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffamee fi namoota 2 ammatti maqaan isaanii hin baramin kan guban Guddataa Jabeessaa, Gammachuu Jabeessaa, Fiqaaduu Gammachuu, Faqqada Gammachuu, Shaggaa Gammachuu, Baabbee Gabulee, Dammashaa Girshoo, Lammii Jabeessaa, Waaqoo Jabeessaa, Katamaa Jabeessaa, Badhaasaa Nagarii, Bukkuu Galataa, Margaa Abbuyyee, Tamasgeen Abbuyyee fi Hordofaa Abbuyyeef namoonni maqaan isaanii hin gabaafamne lammiilee milishoota Amaaraa jedhamanii manneen isaanii fi qe'een isaanii jalaa gubatedha. Yeroo humnoonni keenya Kiiramuu qaqqabanitti loltoota Amaaraa kanneen dhukaasa banuudhaan lolatti hirmaachisan hidhannoon isaanii qawwee AK47 qofa osoo hin taane meeshaalee ulfaataa kanneen akka diishqaa jedhamuun beekamu hedduu fi snaayiparoota jedhaman faati miidhaa guddaan erga isaan mudatee booda Kiiramuurraa ari'atamanii ba'uuf dirqaman guyyuma sana Siree Doorroo keessatti loltoonni Amaaraa Haarawaatti kallattii sanatti bobba'an odeeffannoo waboodhaaf dabarsitu jechuun ilmaan Oromoo 7 morma kutan humnoota kana Siree Doorroo Agamsaa fi Amuruu keessatti baasuu fi lola hedduutu seename. Sochii qindoomina qabu wal fakkaatuun gama kibbaatiin Ukkee Qarsaa fi Horroo Alaltuutti miseensota humna addaa Amaaraa yuunifoormii waraanaa uffatan humnoota federaalaa waliin wal cina hiriiruun waboo waliin wal rukutaa jiran lola sanaan boodatti dargaggoota Ukkee Qarsaa akka malee dhaanuun 3 ajjeesanii humnoonni federaalaa hidhattoota kana waliin hiriiruun bifuma eebila darbe keessa mandara 10tti uumameen wal qabatee humna federaalaa fi humna addaa Oromiyaa gidduutti dhibdee kan uume ta'uu hubannee humnoonni keenya milishaa Amaaraa akka Haarawaatti naannawaa sanatti bobbaafamuun manneen jireenyaa dhalattoota Oromoo irratti gubuudhaan dachee sanarraa akka godaananiif doorsisaa turan waliin irra deddeebiin lolatti seenanii jiru. Hamma ammaatti manneen 100 ol ta'an gubatanii jiru. Loltoonni kunneen haalaan kan hidhatan sirriitti kan leenji'anii fi akeeka ifate hordofuun hawaasa Amaaraa nagayaan Wallagga Ba'aa keessa jiraatan dammaqsuun ifatti wal waraansa uummataa fakkeessuuf tattaafatan. Milishaan kunneen yuunifoormii waraanaa malee socho'an hawaasa Amaaraa jaarraa tokko guutuu ta'uuf uummata keenya waliin wal cinaa jiraataa ture fakkaachuun lolatti kan seenan yoo ta'an illee humnoonni keenya of eeggannoo guddaa taasisuudhaan bifa lammiilee nagayaa hin miidhamnetti dirqama of ga'umsa olaanaan raawwataa turan. Haa ta'u malee murni ololtuun diyaaspooraa gartuun nama bobbaasanii fi akeeka babal'ifannaa lafaa mootummaa naannoo Amaaraa dahataa taasifateen socho'an ajandaa siyaasaa isaanii galmaan ga'uu fi seenessa sobaa yogguu balbalomsan arguutti jirra. Sababaa kanaaf wantoonni yeroo ammaa kan sabaa himaaleen afarfamaa jiranii fi dhugaan lafarra jiru waliif faallaadha. Miidhaa milishaa Amaaraa irra ga'e cinaatti qabuudhaan akka waan waraanni bilisummaa Oromoo jiraattota ilmaan Amaaraa fayyaaleeyyii irraan qaxxee geessise jechuun itti yaadanii olola dhiyeessuutti jiran dhaabbanni sabaa himaa amanamaadha jedhamee fudhatamu akka Jarman sagantaa Amaaraa faatiin olola kana tamsaasuun akka qabatamaa ta'etti himuun muffii fi yaaddoo kan uumuudha. Dhukaasa wal jijjiiruutti turame keessatti lubbuun namoota nagaa darbee jira yoo ta'e gaafatama isaa fudhachuu fi qophii ta'uu keenya himuun tarkaanfiin seeraas akka fudhatamu kan mirkaneessinu ta'uu ibsina. Qorannoo walabaa mootummoota gamtoomanii yookaan qaama sadaffaatiin akka adeemsifamu ammas irra deebinee yaamicha keenya kan dabarsinu ta'uu fi dhugaanis bifuma salphaan akka dabuu danda'u addunyaanis hubannoodhaan akka itti argattu dhaamuu feena. Dabalataan yeroo ammaa kan haalli Wallagga Ba'aatti uumamaa jiru taateewwan Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti uumamaa jiraniini adda akkan taane hubachiisuu feena. Humnoonni nageenyaa mootummaa Amaaraa gama kaaba Ba'a Oromiyaatiin daangaa qaxxaamuranii Fantaallee fi Karrayyuu irratti weerara lafaa bananii jiru. Ilmaan Oromoo Karrayyuu fi humnoota nageenyaa Amaaraa gidduuttis lola ulfaataa adeemsifamaa jiruunis dachii Oromiyaa keessatti kiiloomeetira danuu dhuunfachuutti jiran. Haala jiruunis uummanni mootummaa naannoo Amaaraa irraa dhufan dachii Oromiyaa dhuunfatamaa jiru kanarra qubsiifamuutti akka jiran hubannee jirra. Kunis taateewwan guutummaa biyyattiitti uumamaa jiran keessaa tokko argaa jirra. Finxaaleeyyiin ijaarsa jabaa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti walitti qabaman lafa abbootii ofii deebifachuu yaada jedhuun humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramuun duula taasisuutti jiru. Kunis goolii Tigraay lixa Matakkal Walloo fi yeroo ammaa kanas Wallagga Ba'aaf Karrayyuutti argaa jirru geessisee jira. Haalli deemuutti jirus naannichatti jeequmsa mul'atuuf sababa guddaa ta'ee jira. Yogguu humnaa fi haalli mijataan akeeka jaraaf tolu uumamutti
daguggaan sanyii ulfaataan Tigraay lixaatti uumamee ture guutuu biyyattii keessatti irra deebi'uuf kan jiru ta'uu arguuf teenya. Itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Dammaqa Mokonnin hooggansa olaanaa paartii badhaadhinaa Amaaraa mataansaa uummanni Amaaraa akka hidhachiifamanii fi akka ijaaraman jechuun waamicha dabarsuu isaanii cinatti Matakkal deemuun wiirtuu leenjii itti kennamu daawwachuunsaa daran waan yaadatamuu qabudha. Walloo keessatti humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa hawaasa Oromoo irratti waggoota lamaan darban guutuu qaxxee garaagaraa irraan geessisuun walitti bu'iinsa uummata bal'aa qabsiisuun uummaticharraa hidhannoo erga eegsisanii booda hawaasa Oromoo qonnaan bulaa naannawaa sanaa dhuunfachuun socho'aa turan. Yeroo ambulaansiin ilmaan Oromoo madootaan fe'uudhaan Walloorraa gara Finfinnee deemaa turetti gurmuun namoota garaa jabinaan miidhamtoota Oromoo konkolaaticha keessa turan hundumaa ajjeesuun isaanii taatee sukkanneessaadha. Egaan murni ololtuun nama olola dharaa bittinsu kan eegalan yerootti qonnaan bultoonni Oromoo ofirratti ittisuuf jalqabanitti ture. Murni maqaa hayyoota Amaaraatiin socho'an bifatti gaafatama hin qabneen lubbuu ilmaan Amaaraa fi Oromoo guyyuu dhabamaa jiruuf mararfannoo dhabuun gochoota badaa kana duuba jiraachuu isaaniitu mul'ata. Waraanni bilisummaa Oromoon saba yookaan uummata kamiyyuu akka diinaatti hin fudhatu. Ergamni isaa naannicha cunqursa sirna nama nyaataa kanarraa baraaruu kan hojjetuu fi sababuma kanaafis jecha cichoominaan kan dhaabbatudha. Hawaasni idil addunyaa fi sabaa himaaleen taateewwan kanneen itti gaafataman balbaloomsuuf xiyyeeffannoo guddaan duukaa buutu itti jiraata. Bara oduu sobaa fi ololli babal'atan keessa jiraachuutti jirra. Bifuma salphaan kiyyoo sobaa gartuuwwan ololtuu kanfaltii mootummaa Itoophiyaa irraa argataniin socho'an fakkeenyaaf kanneen akka The Global Ethiopian Advocacy Nexus fi dhaabbata Genocide Prevention Itoophiyaa faa keessatti kufuun kijibni isaanii fudhatama akka argatuu fi warra hojjetaniif balbala saaquun waan hin malle. Injifannoon uummata Oromoof saboota cunqurfaman hundaaf ajajaa olaanaa ABO.